kan sinittimu aan mitikuu fiqaaduuti. Waliigaltee Piriitooriyaa mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti mallattaa'e haala hojiirra oolmaa isaa ilaalchisuun gamaggama tarsiimoo taasisuu jalqabuu isaa gamtaan Afrikaa ifoomseera. Waliigaltichi erga mallattaa'een booda gamagamni tarsiimoo yeroo jalqabaaf akka taasifamu kan ibse gamtaa Afrikaatti koomishiniin dhimma nagaa fi siyaasaa adeemsa nagaa buusuuf dhimmoota murteessoodha jedhaman kanneen akka dhiyeessii gargaarsa namoomaa, hidhannoo hiikkachuu, waraanaan booda deebisanii ijaaruu fi kanneen fakkaatan irratti akka xiyyeeffatus koomishinichi ifoomseera. Gamagamichi ergamoonni addaa gamtaa Afrikaa pirezidaantiin Naajeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjoo fi pirezidaantiin Keeniyaa duraanii Uhuru Keeniyaattaa bakka argamanitti cufaatti gaggeeffamuu jalqabeera. Gama mootummaa federaalaa Itoophiyaan hoogganaa nageenyaa fi basaasaa kan ta'an ambaasaadar Reediwaan Huseenii fi ministeera haqaa Itoophiyaa Dr. Geediyoon Ximootiyoosi fi kanneen biroo yommuu irratti hirmaatan gama adda bilisa baasaa uummata Tigraayin pirezidaantii naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa fi dura ta'an adda bilisa baasaa uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'elii fi kanneen biroo irratti argamaniirus jalameera. Taajjabdoota kan turan Yuunaayitid Isteetsii fi gamtaa Awurooppaarraas namoonni bakka buufamaniiran gama tarsiimoo waliigaltee Piriitooriyaa amma Finfinneetti gaggeeffamaa jiru irratti hirmaachaa jiru. Gama tarsiimoo waliigaltee Piriitooriyaa amma taasifamaa jiru ilaalchisuun gabaasaan sagalee Ameerikaa Mulgeetaa Asbahaa Yuunivarsiitii Maqaleerraa barsiisaa muummee seeraa kan ta'an Piroofeesar Yemaanee Kaasaa gaafate qaamolee waliigalticha raawwatan gidduutti wal amantaan jira jedhee waan hin amanneef waan haaraa hin eeguu jedhaniiru. Dhaaba mirga namoomaa Itoophiyaatti dursi mirgootaaf jedhutti itti aanaa daayirikteera kan ta'an obbo Mabrii Barhee kanneen buqqaan akka deebifaman miidhamtoonni akkaataatti haqa argachuu danda'an irratti fi hidhattoonni hidhannoo isaanii hiikkachuu akkaataatti danda'an irratti bal'inaan ni mari'atu jedheen eegaa jedhaniiru jechuun Maqaleerraa Mulgeetaa Asbahaatu gabaase. Itoophiyaa keessatti haala qabatamaa amma jiruun ce'umsa haqaa hojiirra oolchuun waan ulfaatuuf jalqaba jeequmsoonni biyyattii keessaa furmaata akka argatan taasisuu feesisa jechuudhaan dhaabbileen mirgoota 8 gaafataniiru. Dhaabbileen kunneen waloon ibsa baasaniin imaammanni ce'umsa haqaa hojiirra oolfamuuf mootummaan waan gochuu qabu yaada furmaataa kan jedhan garaagaraa akka baasan ibsanii kaaba Itoophiyaatti humni waraanaa Eertiraa sarbama mirga namoomaa raawwateera jedhameef itti gaafatamuu qabas jedhaniiru. Kana malees mootummaan imaammanni ce'umsa haqaa hojiirra akka ooluuf waan isarraa eegamu hojjechuu qabas jedhaniiru. Daayiriktarri olaanaa dhaabbilee mirga namoomaa Itoophiyaa obbo Yaareed Haayilamaaram yeroo ammaa Itoophiyaa bakkoota adda addaatti jeequmsoonni jiraachuu ibsanii biyyoonni ce'umsa haqaa hojiirra oolchan kanneen jeequmsa keessaa bahan jedhaniiru. Walwaraansa kaaba Itoophiyaa keessa ture hordofee yakkoota waraanaa fi biroo raawwatamaniif itti gaafatamummaa mirkaneessuuf yaadamee imaammanni ce'umsa haqaa wixineen isaa qophaa'ee mana maree ministeerotaaf tibbana akka dhiyaachuuf jiru ministeerri haqaa beeksiseera. Dhaabbileen mirgootaa waloon ibsa baasan keessatti garuu wixineen kun osoo hin mirkaneeffamiin dura uummataaf ifa taasifamee mariin irratti gaggeeffamuu qaba jedhaniiru jechuun Finfinneerraa Gabra Mikaa'el Gabramadiintu gabaase. Sudaan keessatti ji'a Ramadaanaa keessa yoo humni addaa Sudaan kan RSF jedhamuun beekamu manneen namoota siiviliif dhaabbilee hawaasaa hin gadhiisne waraanni akka hin dhaabbanne qondaalli waraanaa Sudaan tokko ibsanii jiru. Manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii waamicha dhiyeesseen ji'a musliimaa qulqulluu ta'e Ramadaanaa kana sababeeffachuun wal waraansi Sudaan keessaa akka dhaabbatuuf waamicha dhiyeesseera. Humni garee RSF waamicha kana akka fudhatu ibsus gama humna waraanaa Sudaaniin immoo Jeneraal Yaaser Ataa qondaala waraanaa olaanaa kan ta'an ji'a Ramadaanaa kana keessas waraanni akka hin dhaabbannee fi dhaabbachuu kan danda'u immoo humni waraanaa RSF manneen namoota siivilii fi dhaabbilee hawaasaa gadhiisanii yoo ba'anidha jedhaniiru. Humni waraanaa Sudaan torban darbeerraa kaasee Omdurmaan keessatti olaantummaa fudhachuu isa kan kaasan Jeneraal Yaaser magaalaa Omdurmaan keessatti buufata waraanaa keenya 2 deebisnee to'anneerras jedhaniiru. Sudaanitti ergamaa addaa Yuunaayitid Isteets kan ta'an Tom Perello bitootessa 11 har'arraa kaasanii hanga bitootessa 25tti biyyoota akka Itoophiyaa, Yuugaandaa, Jibuutii,
Keeniyaa, Masrii, Saawud Arabiyaa fi Yuunaayitid Arab Imireets akka daawwatan kan ibse ministeerri haajaa alaa Yuunaayitid Isteets waraana Sudaan keessatti xumura taasisuun uummanni Sudaan hundi gargaarsa namoomaa hatattamaa isa barbaachisu akka argatuuf kan kaayeffateedhas jedhameera. Walwaraansi Sudaan keessatti humna addaa Sudaanii fi humna waraanaa Sudaan gidduutti ji'a Eebilaa bara 2023tti ka'e uummanni miiliyoona 25 walakkaan uummata Sudaan gargaarsa akka barbaadan isaan taasiseera jedha dhaabbanni mootummoota gamtoomanii. Fiilmii seena galmeessaan seenaa guyyoota duraa innaa Raashaan Yukireeniin weerarte kan bara 2022 keessaa irratti hundaa'e kan 20 Days in Mariupol jedhamu dilbata galgala sirna qophaa'e irratti badhaasa Oskaarii argatee jira. Associated Pressiif televiziyoonni United Statesiin kan qophaa'e fiilmii seena galmeessaan Frontline jedhamuuf walduraa duubaan dhiyaatu daayirektara isaa Metslav Cheroviif gulaalaa isaa Michel Mizner akkasumas qopheessaa Raawii Aznos Raat badhaafamanii jiru. Gara oduutti aanutti innaa dabarru immoo walwaraansi Israa'eliif Hamaas dhuma isaa hin beekamne keessa ta'uudhaan lammiileen Faalisxiin Gaazaa keessaa soommana ji'a Ramadaanaa jalqabanii jiru. Ji'i Ramadaanaa Musliimota biratti ji'a qulqulluu ta'e kan jalqabe yeroo mariin dhukaasa dhaabuu dhaabbatee jirutti yeroo beelli guutuu Gaazaa keessatti hammaataa dhufee fi walwaraansi Hamaasii fi Israa'el inni ji'oota 5 lakkoofsise dhumni isaa yeroo hin beekamnettila. Dilbata kaleessaa kadhannaa namoonni gaggeessan gamoowwan waraanaan caccabanii fi diigaman gidduutti yommuu ta'u namoonni tokko tokko immoo dhufaatii ji'a Ramadaanaa kana sababeeffachuun bakkoota da'annoo isaanii manneen barnootaa fa'aa keessatti ibsaa fi miidhagina biroo taasifataniiru. Waraana ji'oota 5 lakkoofsise kan lubbuu lammiilee Paalestiin 30,000 galaafateeruun booda ayyaanni ji'a Ramadaanaa dhufuu sababeeffachuun uummanni gadi ba'ee kabaje kun isa jalqabaati. Ji'a Ramadaanaa kana keessa namoonni soomanarra ooluun galgala soomana cabsuun kan beekamudha. Garuu Gaazaa keessatti kutaalee nyaanni keessatti argamutti illee meeshaalee qaruuraa bira darbee waan xiqqootu jira. Gatiin isaas namoota hedduudhaaf baay'ee qaalaadhaa jedhameera. Ameerikaa fi biyyoonni biroo guyyoota darban keessa gargaarsa lammiilee Paalestiiniif qilleensarraan buusuu kan jalqaban yommuu ta'u gareewwan gargaarsa namoomaa ammoo carraaqqiin akkanaa gatii guddaa kan baasuu fi gahaas mitii jechaa jiru. Humni waraanaa Yuunaayitid Isteets karaa meeshaaleen gargaarsa namoomaa ittiin geejjibsiifaman galaana irratti ijaaruuf meeshaalee geejjibsiisuu kan jalqabe yommuu ta'u inni kunis rakkoo amma jiruuf dafanii dhaqqabuuf yeroo fudhataa jedhameera. Dooniin garee gargaarsa Speen Open Arms jedhamtu nyaata toonii 200 feetee Saayipras irraa gara Gaazaatti imaluuf qophoofteetti. Garuu yoom nyaata sana dhaqqabsiisuuf akka jirtu hin beekamu. Israa'el gama isheen geejiba galaana kanarraa akka simattu kan himte yommuu ta'u garuu immoo osoo Saayipras irraa hin ka'in akka sakattaatu beeksifteetti. Baatiin soommanaa waldaa Ortodoksiif kan amantii Islaamaa har'a eegalee jira. Kana laalchisuudhaan abboonni amantii ergaa dabarsaniiru. As Waashingtan DC'f naannoo ishee ka jiru waldaa Fayyisaa Addunyaarraa luba Saamu'eel Birhaanuu barbaachisummaa soommana kanaa ibsuudhaan eegalu. Nama lafarra jirurraa waa'ee afuurawaa irratti xiyyeeffannaa, waa'ee waaqaa irratti xiyyeeffannaa, waa'ee lubbuu eega foon irraa addaan baatee booda isa jiru irratti xiyyeeffannaa jedhamee amanamee hojii afuurawaa hojii waaqayyo jaallatu kan seera waaqayyootti hin eeggatu sana hojjennuudha jechuudha. Yeroo hundumaa gaaffii hin gaafannaa waaqayyo gaaffii kana keessatti immoo deebii akka nuu kennu feenaa isarratti kadhannaa. Waa'ee Oromiyaa keessa jiru nageenya Oromiyaa keessa jiru kanaaf waaqa kadhachaa jirra. Tokko waa'ee biyya keenyaati, nagaa biyya keenyaa. Inni lammataa abbootii keenyaa asii achi gara adda addaatiin jiran waaqayyo walitti nuu qabee tokkummaa saba keenyaa nuu cimsee, tokkummaa abbootii keenyaa nuu cimsee kaayyoo jalqabame suni akka galmaan ga'u waaqa irratti kadhachaa jirra jechuudha. Akkuma jirutti amantaan kiristaanaa amantaa gooftaa keenya Iyesuus Kiristoosiin waan inni alanni fooniin lafa kanarratti ture hojjetee fakkeenya nuu ta'ee fakkeenya sana immoo nuu dhiisee deemee duuka bu'oonni isaa bartoonni isaa isa ordofanii wangeela nagaa kana labsuu addunyaa kana waliin ga'anii jechuudha. Inni kun immoo maal agarsiisa yoo jenne
tokkoffaa namni waaqayyoon jaalladha jedhee jaalala walii qabaachuun sadarkama jechuudha. Jaalala walii qabaachuun obboleessa isaa kan hin jaallanne fira isaa maatii isaa obboleettii isaa lafa kanarra nama waaqayyo fakkeenya isaatiin uume kan hin jaallanne waaqayyoon nan jaalladha jechuu hin danda'u kijiba ta'a jechuudha. Gatii kanaatiif hundumti keenya namni amantaa qabnaa jennee keessumaa jirru kiristaanonni amantaa qabna jennee jirru yakka ofirraa fageessuudhaan jibba ofirraa fageessuudhaan jaalalaan haqaaf dhugaa sabaa eeggachaa biyya ofii jaallachaa biyya kanarratti lafa kanarratti nagaan akka bu'u utuu waliin qoodiin karaa danda'ame hundaan nageenya irratti hojjechuun akka danda'amu adaraa gatii qabnuuf kiristaanni gaa ortodoksiin yeroo tsooma kana keessa amaluma gatii ta'eef tsoomuu duwwaatu hin ta'in gaaffii waaqayyoon gaafatu irratti deebii akka argatuuf tokkoffaa lammaffoo isa beela'e ofii keenya beelofnee namni beela'e akkamitti akka itti dhaga'amu nutti dhaga'amee waan qabnurraa isa kaaniif illee qooduu akka dandeenyu isa hidhamee jiru isa dhukkubsatee jiru gaafachuu akka dandeenyu waan hojii namummaa gaarii ta'e hunda waaqayyo gammachiisu kan hojjechuutti dandeenyudha jechuudha. Hordoftoota amantaa ortodoksii hundaan guyyaa soomaa kanaan kan nu ga'ee yeroo kana umurii keenya irratti nu dabalee immoo yeroo qalbii jijjiirrannaa yeroo humna furawwaa keenya ittiin cimsannu yeroo sooma kanaatiin kan nu ga'ee waaqa keenyaaf galanni haa ga'u. Soommana Ramadaanaa ilaalchisuudhaan ergaa kan nu dabarsan immoo dura taa'a mana maree amantaa Islaamaa kutaa Minisootaa Sheek Huseen Amaan Uttiyyaati. Soommanni maaliif akka barbaachisu akkas jechuun ibsan. Soomni kooraan godhameef inni waan midhaanii fi waan nyaatanii fi waan dhuganii irraa bichaa of qabuuf miti sunumaa hiikan qabu. Wanni soomni godhameef waan badduu irraa waan kabajaa namaa beekeessuu irraa waan badduu ilma namaatiif iddoo isaatiif jidduu waaqa jidduu namaatiif jidduu namaa itti godhu irraa of qabu. Kanaafuu namaa maal dabarsa akka namaa tokkotti lafa tana irratti namaa maal godha maal wal gargaara akkamitti lafa tana urgeessee lafa tana qabbaneessee lafa tana irratti feerii facaasee jiraadha jechuun waan kanatti nama akeekuuf godhame hiikkan isaa guddaadha. Walumaa galatti wanni guddaan bal'aa xiyyeeffannoo walumaa galatti rakkin namoota deemu kana alama keessattuu biyya keenyatti rakkinna qaaxeetii fi rakkinna walolaatii fi rakkinna walajjeessatii rakkinna walmiidhaa garaagaraa kan yaadabbinuu irraa laaffisuu irraa fuudhu jechuu kan irra xiyyeeffataa jira bara kan inshaallah. Wallaahi wanni walii dabarsinu akka warra amantii islaamatitti islaamummaa kanaaf yookaan amantii kanallee yookaan sooma kanallee maqaban godhatina sooma rabbiin nurraa barbaade kun nyaata fi bishaan bichaa miti waan badduu mararraa qabus waan gaarii yaaduu waan badduu mootuu lagachuu irraa qabuu sanitti haa jabaannu soomni kun akka maqamaa fi jeenummaan bahee akkuma ja'a biraanuu dantaree faayidaa irraa haa buufannu guddaa wanni godhamu soomni nafsee ofiitii fi nafsee ta'inna walii khayrii yaadutti walii waan gaarii yaadutti waan wal gargaarutti ilma namaa abba matee haa ta'uu irratti namaan horii umruufi qabu kulli gargaaru irratti haa xiyyeeffannu. Soomni kun kan nama tokkochaa yoo kan nama amantii islaamaa qabu maraa miti wanni du'aayiidhaa kennamaa rabbiitii nu maraanuu ilma namaa maraanuu waan rabbi uume maraanuu waan rabbi nagaa nu maraanuu galu. Kan hordofaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biyyi Turkii fi Xaaliyaanii karaa dinagdee fi dippiloomaasiitiin Afrikaa keessatti miila diriirfataa jiru. Biyyi lamaan duraan biyyoottan Afrikaa hedduu keessaa gahee guddaa qabu Faransaay yeroo ammaa akka biyyoottan sana gallakkisee bahu taasisamuun ishee Roomaaf Aleksaandiriyaa akka carraa gaarii uumeef ibsamee jira. Bafiqaaduu Morodaa dhiyeessa. Dhiyeenya kana miseensonni paarlamaa mootummaa Somaaliyaa waliigaltee biyyi isaanii Turkii wajjiniin mallatteessite raggaasisanii jiru. Akkaataa waliigaltee kanaatti Turkiin ittisa galaana Somaaliyaatiif gargaarsa kenniti. Humna galaana Somaaliyaa deebisanii ijaaruu irrattis ni hojjatti. Tarkaanfiin kun yaalii Turkiin Afrikaa keessatti babal'achuudhaaf taasisaa jirtu keessaa isa tokko.
Karaa biraatiin walitti dhufeenya gaarii Xaaliyaaniin biyyoottan Afrikaa wajjiniin qabaachuu qabdu ilaalchisuudhaan muummittiin ministeeraa mootummaa Xaaliyaanii Joorjiyaa Meeloonii ji'a lamaan dura hooggantoota biyyoottan Afrikaa biyya isaaniitti affeeruudhaan karoora isaanii irratti marii taasisanii turan. Akka xiinxaltoonni jedhanitti Turkii fi Xaaliyaaniin fedhii Afrikaa irratti qabanu bakkaan ga'uudhaaf tumsa bu'a qabeessa ta'e arganii jiru. Aleesiyaa Kiriyaatii garee Inistituutii yookaan rakaa dhimma addunyaa Room irratti argamurraa akkas jedhan. Italy is trying to fulfill a position that the West. Xaaliyaaniin bakka biyyoottan lixaa waggoottan kurnan darban keessa gad lakkisanii bahan guutaa jirti. Turkiin durumaanuu biyyoottan Afrikaa biroof biyyoottan gammoojjii Saharaa gadii keessa jirti. Dhimmi ijoon wal morkiif waltumsi arguuf deemu waa'ee godaantotaa dhimma anniisaaf misooma dinagdee biyyoottan kanaati. Muummittiin ministeeraa Xaaliyaanii ji'a amajjii darbe keessa pirezidaantii Turkii Rasiib Xayyib Erdo'aanii wajjiniin wal arganii haasa'anii turan. Haasaan isaanii biyya Afrikaa kaabaa Liibiyaa ilaalchisee tumsa isaan gidduu jiraachuu qabu irratti kan xiyyeeffatedha. Liibiyaan biyya Turkiin hirmaannaa humna waraanaa dabalatee sochii adda addaa keessatti taasisaa jirtudha. Liibiyaan biyyoottan kaaba Afrikaa keessaa biyya godaantonni Afrikaa keessa qaxxaamuranii gara Awurooppaatti keessumaa gara Xaaliyaaniitti ce'anudha. Eliim Eriis Teeppeesii Koogiluu Yuunivarsiitii Saayinsii Hawaasaa Ankaaraatti argamu kutaa qo'annoo dhimma Afrikaa irraa waan jedhan qabu dhimma kana ilaalchisuudhaan. This is a huge threat for Italy, a huge threat for France. Kun Xaaliyaaniif sodaa guddaadha. Faransaayifis sodaadha. Sababiin isaas lammiilee biyyoottan Afrikaa gara Awurooppaatti ce'uudhaaf biyyoottan Afrikaa lixaa kana fayyadamu. Kanaafuu godaansa seeraan alaa ittisuudhaaf dhimma nageenyaa irrattis waltumsuu danda'u. Humna haniisaa yookaan enerjii Liibiyaan qabdutti fayyadamuunis fedhii biroo Roomii fi Ankaaraan waloodhaan qabanudha. Akka xiinxaltoonni dabalanii ibsanitti humnoottan Faransaay biyyoottan Afrikaa kan akka Niijer, Maalii fi Gaaboon keessaa akka bahan taasifamuunii fi dhiibbaa siyaasaatii fi diinagdee kanaan dura qabdu dhabaa deemuun ishee Xaaliyaaniidhaa fi Tarkii fi ulaa carraa addaa baneefii jira. Eliim Eriis Yuunivarsiitii Siyaasa Hawaasaa Ankaaraarraa dhimma kanarrattis akkas jedhu. Biyyoottan Awurooppaa dabalatee bakkeewwan Turkiin biyyoottan biroo wajjin tumsuu dandeessu hedduutu jira. Kaampanoonni Turkii investimentii isaanii dabaluudhaaf yaalaa akka jiran dubbanneerra. Waliigaltee haaraa piroojeektoota gurguddoo argachuu ni barbaadu. Afrikaan fedhii bu'uura misoomaa guddaa qabdi. Biyyoottan Afrikaa hunda keessaa hanqina anniisaaf hir'ina bu'uura misoomaa guddaa